والله وني ما فيديو هنا قرانا نياتنجا قران ألتي بكا كانت لينجا بكا كانت رين فايت يورومون رغما أرغيتيف جت كاليسا جولين مسانو ولي تراني كاليسا فيديو غيا كاليسا دلغاني رتي ولتما تراني غرو هدامو أتو مالي caaltuun deebitee akka isii kana gugguuftu taasifamtee jirti. Maaliif jechuun keessanii noolu ajjiin abbaan manaa ijoollee kana ilmoo haadha isii caaltuu kana fuudhee ergi dhossee ilmoo ofii ergi dhossee baatii torba yookaan ji'a torba deemaa jira. Ergan tanaa kaleessa isiin kun dooraala 1,000 kennitee fi bakka inni dhosse sana waliin deemanii ilaalan. Ergi ilaaltee deebitee isiin kun immoo akbaaran ilmoo keetii dhaga'uu yoo feete waanan si hajajadhe hunda naaf ta'i. Miila kiyya miichi jetteen yenna haadha ilmooti waan taateef isiin hidhattee bishaan uwwiftee fi soogiddaan uwwiftee fi fiddee miicuudhaaf akkasitti jala sissiqataa jirti. Garuu kaleessa hudhasii qabaatu hadhammoo kanaan deebi'e. Atau yumalee waan viidiyoo kana keessaa garaana nyaate tokko maali beektanii? Ammallee akkuma kanatti caaltuu kanatti taphachuu deemaarti malee intalli kun ilmoo caaltuutti agarsiisuuf miti. Isiin ajjirra dooraala 1,000 bittee caaltuudhaan immoo dooraala 3,000 yoo ati fidde sittin kennaa si agarsiisa bakka sana jedhaanii jirti. Haadha ilmooti isiinis okee rakkoo hin qabu waan hundeetteen. Dabalataan mana keessa uffata keenya waan hundayyuu situ hojjetaa jetteen. Hayyee jetteen caaltuun waan isin ajaa'ibu jaarsa tokko walitti qaban mana tokko walitti qaban. Deebistee masaanuun sii kun shagaalaa isii godhaa jirti jechuudha. Kanuma keessa yoo isin harakaata goote ilmoo sii akka nama foon qalu